Kenya sanyina bidda dimana didda Kenya sanyina bidda dimana didda Kenya sanyina bidda dimana didda dimana didda Kenya sanyina bidda dimana didda Kenya sanyina bidda dimana didda Kenya sanyina bidda dimana didda Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota kiyya hundi keessanuu bakka jirtanitti jaalalaa fi kabajaan kiyya isin biraa ga'u isin jechaati. Bakka jirtanitti hundi keessanuu salaamataa fi jaalalaa fi kabajaan kiyya bakka isin jirtanitti lagaa fi gaara qaxxaamuree isin biraa ga'u isin jedha. Kanatti aansuudhaan gaa leeyyan kiyya wanni ani irraa dubbachuu dhufee obboleessa keenya kana jecha isaa kana dhaggeeffadha. Gurbattii tana waan ishiin Wataratu kana dhaggeeffadha. Walitti deebina. Walumaa galatti sii fi Maamad Arabuutu naatti dhahee si yaabe. Buqatti dhaheetan si yaaban sii fi Maamad Arabuutu. Zim misal farii hindaa imaslishi. Hindaan ta'ina sin ta'ina asxanaa gijaalloone. Zim sinirraa jennaa caal sinirraa jennaa waan sin sodaadhe sinitti hin fakkaatin. Kaaka keessaniidha kana meeqan kamisee keessa ari'ee baccisaa ture. Badda baccifamtoota naas sin baccisee. Wanni jajjaabamtu na konkolaattisa. Way. Buqatti dhaheen si yaaban. Mee wama kiyyaatu dubbadhu mee harraan boodas viidiyoo mata kanarra waraabiyu. Nabi tabosin bek gurracha gurracheen jaalattus jibbitus gurrachan keessaafu gurracha Afrikaati guyyaana akka Afrikaatti aangoo qabadhee mootummaa qabadhe sii fi Maamad Arabuu kan amma nuti diimaa ittanii dhaalattan kana bahar gamatti singalche goota out bahar gamatti Afrikaa keessa waan takkan qabdan sii fi Maamad Arabuu buqatti dheetan si yaaban bacciseetan si yaaban dullaadhaan kamisee keessa ariyeeti buqwa. Ayyee eega dhageessanii booda gurbattiin tun bakka kanatti akka nama tokkootti ana kan isa keeke waan nama biraatis waliin laaqatu sin qabu. Ammoo kan waa'ee nama wada rabuun sabbaan kaasee isumatu kaasee dubbate waan irra dhaabbatee dubbateerra anis deebii kenneef. Haa ta'u malee immoo garagalee anaa fi siif wada rabuuttis anaa si yaaba anaan maal isin godha aggaa jiru kan toltollaan kun eessa dhaabbateetiin nama yaabuu danda'ame. Nama yaabuun akkuma agartee afaaniin muka jala ta'aniitiin afaan banan kana miti bar nama yaabuun dhiirummaa nama feesisa gochaan nama agarsiisuu nama feesisa waan ta'eef anis akkuma ati gartee nama yaabdu saniin afaan si yaaba jechuudha. Siigala ija si yaabaan illee siigale kanaaf namni sodaa kee qabullee hin jirtu. Viidiyoo amma booda viidiyoo narra waraabii jette waraabee mee maal dhalta wama dhaltu mee amma wama ta'uu barbaaddu wama godhuu qabdu wama godhuu feetee jirtu mee godhi as bahi dhiira taatu mee as bahiti akkuma viidiyoo ammaan booda viidiyoo narra waraabii jetteetiin dubbattu san mee sirra waraabee mee wama ati fiddu wama darabuudha fedhu agartee rakkoo hawaasaatiin dubbatee waan fedhe halaaqatu fedhe waan fedhe haa jedhu dubbatee jiranni rakkoo isaa ibsee jira. Haa ta'u fedhu ganda taa hidhamu fedhu bakka fedhe taa hidhamu fedhu mallatteessee haa bahu najjeestan yookaan idimee na hiitan jedheetiin haa bahu akka fedhe jedhee haa bahu haa du'uu feeteeti du'ee siidaa dhaabuufi feete du'ee baru nu gorsaan eega du'ee kanaaf dhageessee gurraacha kiyya suutuma deemi nama yaabuun duratti suutuma deemi sakka keetii kana nama yaaba rabbi si qabeeti mee dhageessee akka afaaniin gabbaanii lafan lafanii miti nama yaabuuni dhiirummaa nama feessa garaa nama feessa haa soqte sitti nafne sii galee walumaa galatti viidiyoo miti agartee osoo si bira jiraadhe gochaanoo sin agarsiisa viidiyoo sirra waraabuu miti osoo si bira jiraadhe gochaanoo sin agarsiisa jechuudha. Kanaafuu gootoonni agartee Iyyaasuu Muhammades Liji Iyyaasuunis warri agartee aarsaa ta'anii biyya isaaniitiif lubbuu isaanii qaalii kennanii wareegaman hundi isaaniitu galata qaban. Sigalee sagalee ta'uufiin har'a nun barbaachisu. Sagalee ta'uufiin seenaa isaanii ol baatee faarsuu ta'e malee yoo agartee gootota keenya ol baastee hawaasa barsiisuu ta'e malee seenaa isaanii ol baastee barreessitee hawaasa barsiisuu ta'e malee sagalee ta'uufiin nama du'e sagalee ta'uu wanni sagalee taatu hin jirtu. Nama jiruuf sagalee ta'an baaga du'e wanni ati gootu hin jirtu. Duraanuu kan beektan nama du'e ol baatanii iyyuu beektan kan jiru immoo tuffattanii yookaan immoo irra deemuu beektan. Kanuma har'a agartee waan hawaasaan dubbadheedheeti waan argilaaqate kanaatu borus isin fayyada silaa beektanii. Sigalee hamilee nama dha'uu malee waan biraan beektan. Kanaaf
ana Maamad Arabuu dhiisi, anaaf Maamad Arabuu dhiisi, anumti qofti siin gaa jechuudha. Anumti qofti asirra si kaa'e, anumti qofti asirratti siin deema yoo barbaadde jechuudha. Kanaaf osoo immoo agartee afaan kee walitti qabattee teesse siif wayya, siif irra wayya. Bakka ati jirtus agartee, bakka ati jirtus odeeffadhee sirra hin gahan daqiiqaa takkatti. Bakka ati jirtutti agartee sirra hin deemsisa jechuudha. Bakka ati jirtutti siif gala. Osoo of kabajde, osoo kabajaa of goote baay'ee bareedaadha. Waan agartee gaddikamuu dhiiste, waan agartee gannaquu dhiiste, kabajaa osoo of goote baay'ee bareedaadha. Anaas si yaabee fi anaas si salee, anaas si yaabe, anaas si salee. Si galee anaas si qolloffe. Amma booda gabba'iiti ati sagalee narra waraabbi. Qasaman billa. Amma booda viidiyoo tokko gabba'i narra waraabbi. Na agarta. Amma booda gara gochaatti ni kaanes. Gara gochaatti. Bakka ati jirtu dhiira taatu mee lakkoofsa kan keenyaa barreesse hin jira hiyyarratti. Lakkoofsa kan keenyaa barreesse dhiira taatu. Bakka jirtu yookaan lookshinii kan keenyaa ergi. Lookshinii keenyaa ergi dhiira taanaan jechuudha. Dhiira taanaan. Bakka feete jiraadhu. Feete suudii jiraadhu feetu gartee. Bakka feete jiraadhu. Silaa badoo suudii keessa jirta. Bakka feete jiraadhu. Badoma suudii keessatti akkanaan agartee si yaabu. Sin garsiisaani. Anas si agarsiisa. Toltolla. Bubbee. Qilleessa taa'eetuma agartee namni nama jibbuu agartee yoo karaa nama miidhuun dhabe qilleessa gara galee dhuufuu nama dhuufa jedhan. Toltollaa kana bakka ati jirtutti agartee akkan si yaabsisu ani. Dhiira taanaan lookshinii kan keenyaa ergi lakkoofsa keenyaa barreessi. Akkasuma fixanneerra.